Akkuma beekamu addunyaa irratti magaalummaan yeroo itti babal'atee fi yeroo itti guddateedha. Magaala keessa diinagdee guddaan yeroo itti socho'uudha. Magaalli giddugala daldalaa gurguddaa yeroo itti ta'aa jiruudha. Kanaaf nus sirna san keessa seennee magaalonni keenya karaa duraan turanirra karaa dorgomummaa cimaa humna dorgomummaa cimaa qabaachuu danda'anii karaa bulchiinsa ammayyaa qabaachuu danda'anii hirmaannaa uummataa karaa guddisuu danda'aniin magaala ijaaruun waan barbaachisee fi gama biraatiin magaalaaf baadiyyaa magaalaa fi qonnaan bulaa gidduu walitti dhufeenyi jiruu fi muuxannoowwan turan karaa wal deeggaraniif karaa wal ijaareen akkasumas karaa waliin dhaabbatanii turre. Kanarraa kaanee waggaa lama walakkaa keessatti hojiiwwan gurguddaatu hojjetamaa ture. Tajaajila fooyyessuudhaaf hojiiwwan gurguddaa yerootti hojjechaa turre. Akka waliigalaatitti magaala keenya giddugala teekinooloojii gochuudhaaf teekinooloojiiwwan adda addaa gara magaala keenyatti finnee tajaajila adda addaatiif yeroo ittiin geessisaa turre. Bu'uuraalee misoomaa bal'aa yeroo itti hojjennee kan itti turedha jechaadha. Magaala jechuun magaalummaan ishii kan beekamu pilaanii magaalaa qabaatteedha. Pilaanii magaalaa jechuun karaa salphaa ta'een oon ibse tokkoffaa itti fayyadama keenya garee gareedhaan akka wal deeggaru akka waliin deemuu danda'utti itti fayyadaman lafa keenyaa mijeessuudha. Maal jechuudha kuni iddoowwan mana jireenyaatiif ta'uu danda'a mana jireenyaatiif gochuu mana jireenyaa wajjin immoo waan deemuu danda'an isaa achi keessatti guutuudha. Fakkeenya manni jireenyaa yoo jiraate nama jiraata. Namni yoo jiraate ijoollee qabaata. Ijoolleen yoo jiraate bakka itti taphattu barbaaddi. Ijoolleen yoo jiraate mana barumsaa barbaaddi. Namni yoo jiraate dhaabilee fayyaa barbaada. Bu'uuraalee misoomaa kana karaa wal deeggaruu fi karaa salphaa ta'een namni akka argachuu danda'utti mijeessuu jechaadha. Pilaanii jechuun waan biraa jechuu miti. Jireenyaaf haala mijeessu jiruuf haala mijeessuu jechaadha. Kanarraa kaanee akka magaala Shaggaritti pilaanii magaalaa waggaa lama akkuma magaalli Shaggar hundaa'een bifa haaraadhaan hundeessinee hojjennee jirra. Pilaanii magaalaa kana keessatti magaalli Shaggar mul'ata qabdi. Magaala egereeti. Magaala egeree jechuun wanti amma jalqabu amma qofa kan dhaabbatu osoo hin ta'in kan itti fufu dhaloota itti aanuuf kan ta'u dhaloota har'aa qofa osoo hin ta'in dhaloonni itti aanullee maaltu isa barbaachisa akkamitti itti fufa kan jedhu kan ilaalcha keessa kan galche waan ta'eef kanarraa kaanee waggoota darban keessatti hojii hojjenne tokkoffaa pilaaniin magaalaa kun karaa mul'ataa fi karaa fe'ii uummataatiin wal madaaluun bifa haaraadhaan qopheessuudha. Pilaanii magaalaa kana keessatti wantoota barbaachisoo ta'an sadarkaa idil addunyaatiin ulaagaalee idil addunyaa karaa guutuu danda'uun achi keessatti akka hammatamu gochuudha. Lammaffaa irratti pilaanii san lafa buusuudhaaf hojii calqabuudha. Fakkeenyaaf daandiiwwan gurguddaan achi keessatti pilaanicha keessatti ta'an jiranii magaala Shaggar akkuma duratti si kaasetti magaalota adda addaati walitti dhufeetti hundaa'e. Kanaaf isa wal qunnamsiisuudhaaf pilaanii keenya irratti daandiin geengoon kan sarkil kan ta'e jechuudha. Ring roodii qabna. Marsaan duraa kan jennu yookaan feezii lama duraa kan jennu kiiloomeetira 38 kutaa magaala Kuraa Jiddaa Kooyyee galaan wal qabsiis hojjetamaa jira. Inni bara xaanu keessatti xumurama. Akkuma xumurameen immoo itti aanaa jechaadha. Daandiiwwan gurguddaan pilaanii keessatti ka'an kan biraatis lafa buusaa jirra. Bu'uuraaleewwan misoomaa fakkeenyaaf kan akka dhaabileewwan fayyaa akkaataa bu'uura pilaanii san ijaaramaa jiranii. Kenniinsa tajaajilaa keessatti rakkoowwan jiran tokkoffaa rakkoon hojjetaaf gaggeessadhaan wal qabatanii jiranidha. Rakkoon hojjetaaf gaggeessadhaan wal qabatanii jiran kun keessumattuu rakkoo hubannoo, rakkoo ilaalchaa, rakkoo dandeettii, rakkoo ogummaadhaan wal qabatanii jiranidha. Rakkooleewwan kana furuudhaaf leenjiiwwan babal'aa kennuun barbaachisaadha. Bara darbe keessaa jalqabnee leenjiiwwan babal'aan hooggantootaaf, leenjiiwwan babal'aan hojjettootaaf, uummatallee karaa hirmaachiseen leenjiiwwan adda addaa kennamaati kan jiru jechaadha. Leenjiiwwan kun kan gargaaraniif caalmatti hubannaa gaarii akka qabatan, waa'ee magaalaa akka beekan, amala magaalaa akka hubatan, magaalli garamitti akka deemtu, akka keenya qofattu osoo hin ta'in akka addunyaatitti magaalummaan garamitti akka deemu hubachuu akka danda'aniif hojiiwwan ijaarsa dandeettii gaggeessaa keenya cimsuu danda'an, hojjetaa keenya cimsuu danda'an, rakkoolee san hiikuudhaaf kan deeggaran leenjiiwwan babal'aan kennamaati kan turan jechaadha. Tajaajila akkamitti kennuu dandeenya bifa haaraadhaan jedhamee tajaajiloota bakka tokkotti finnee giddugala tokko keessatti namni bakka tokko dhufee tajaajila barbaadu achumatti fixatee akka deemu jechaadha. Galma tokko keessatti iddoo biraa osoo hin deemin waan barbaadu san achumatti fixatee akka deemuuf
tajaajila wurtuu tokko keessatti fidnee giddugala tokko keessatti akka kennamu godhamaa jira. Iddoo hunda akka ga'uuf damee isaa babal'isuudhaaf irratti hojjechaa jirra jechuudha. Sadaffaan teekinooloojiidhaan deeggaruudha. Keessumattuu tajaajila sararaa kan jedhamu elektirooniks sarviisii kan jennu kun seektaroota tokko tokko keessatti gosa tajaajilaa tokko tokko keessatti tajaajilli kun jalqabamee jira.